Waamicha kabajaa yaadannoo guyyaa gootota Oromoo eebla 15 bara 2025. Konyaan adda bilisummaa Oromoo gadaa bilisummaa Oromoo guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf wareegama qaalii kafalanii miseensotaa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas lammiilee Oromiyaa waliin kabajuudhaaf qophii xumuree waamicha lammummaa fi Oromummaa isiniif taasisa. Sagantaa yaadannoo guyyaa kabajamaa fi seena qabeessa kanas hawaasa keenya Edmonton, Calgary fi Brooks irraa dhufan waliin eebla 19 bara 2025 galma Edmonton Korean Community Centeritti haala ho'aadhaan kabajuuf qophiin xumuramee jira. Kanaaf eebla 19 bara 2025 waaree booda sa'aatii 1 irratti galma Korean Community Centeritti argamuun waliin gootota wareegamtoota keenya haa yaadannu. Kaayyoo isaan irratti wareegaman bakkaan ga'uufis irbuu keenya haaressina. Sabni goota wareegamuuf qabu injifataadha. Koree qindeessituu ayyaanichaa injifannoo uummata Oromoof. Konyaa adda bilisummaa Oromoo gadaa bilisummaa Oromoo Edmonton, Canada. Adanya idanchu